Jura jirtu fayyaa keessanii nagaa guddaa galataa waaqayyo nagaa fayyaa taatanii hordoftoota kiyyaa egaa iddoo bareedaa kana ooluun baay'ee namatti hawwata. Mee warroon biyya keessa jiran jechuudha. Warroon biyya ormaa mana madaamii keessa hojjetanii mee akka kiyyaa duraanii jechuudha. Yoo mangalee iddoo kanaa kana dhaabbadhaa yoo mangalee mana amantaa deemaa yoo mangalee baay'ee jedhanii jennee yaadne jechuudha. Yeroo isaanii akkuma argitanii amma achi deemu kanan deemu jechuudha. Yeroo nama deemu yeroo kana akkasumas immoo sammuu kiyya gama tokkotti deebisuuf yaada koo haaromsuuf isinii galee jireenyi bakka tokko ta'anii wanti nama dhufuu hin jiru. Keessattuu yoo cal jedhaniituma sammuu fi dhiphisanii yoo cal jedhaniituma ciqinciqiin baay'ate baay'ee gaarii ta'u jechuudha. Kanumaaf jecha anis yoo haala kanaan ka'ee sammuu kana jechuudha. Haala oolmaa kootii sirreeffachuuf jecha yaada cinqii hundumaa jechuun sammuu koo wantoota na dhiphisan irraa fagaachuun barbaada jechuudha. Yeroo baay'ee ta'anii sammuu ofii dhiphisuun isin barbaachisu. Yeroo ofii ta'anii sammuu ofii cinquun baay'ee waan hin barbaachisneef saniif jecha jechuudha. Anis kana fakkaata kanarraa kan ka'e isin jechuun jaalladha hordoftoota kiyya. Kasirra jirra kinuu deemaa jirra galatooma warroonni waan gaarii hojjedhaa bisilootaan eegamu waan gaarii hojjedhaa waliin lolinaa waliin dhiphisinaa jigitti dhiisaa warroonni galatoomaa hin jettan uffaadhaa. Anis kanumarraa ka'uun yaada koo jijjiiruu fi akkasumas immoo sammuu koo haaromsuuf jechuudha. Iddoo kanaa kan deemu waa baay'ee nama dagachiisa jechuudha. Mana amantaa deemanii gaarroonni beekne hin jirtanii kana isinitti himuun naan barbaachisu isiniin jedha. Kan fakkaata hundumaafuu galanni waaqayyoof haa ta'u isiniin jechuun jaalladha. Warraan immoo maal isiniin jechuun barbaade gaaffii tokko isinan gaafadha. Gaaffii kanaa fi warroonni yaada gaariis qabdan yaada badaas qabdan barreessuu hin dagatinaa isiniin jedha. Maalis jechuun barbaade tananii akkuma beekamu abbaan miliyoonii baradhu naan jechaa jira jechuudha. Haadha manaasaa lammaffaa ani immoo fedhii akkasiisan hin qabu. Maaliif jennaan jalqabumarraa'u kun fedhii kiyyaan ala waan ta'eef hin barbaanne jechuudha. Amma ergamooyyuu isaa ta'e ani dirqama barachuu hin qabu. Dirqama wal barachuu hin qabnu. Dirqama walitti dhufuu hin qabnu. Nun barbaachisu yaada jedhu waan hin qabu fanani meeshinuu maal naan jettu maalidhaan murteen yoo maal godheenaaf wayyaa kan jedhu jechuudha. Maal gochuunaaf wayyaa walumaa galatti isiniin jechuu barbaade tananii waan gochuu qabu natti himaayee isiniin jedha. Kana fakkaata immoo gama kootiin hin barbaanne egaa baay'ee dhiibbaa irratti taasisaa jira. Akka wal baran akka mana ishii deemu ishii soofaa akka mana koo dhuftee wal baran wantoota akkasii. Namoonni hedduun keessan maaliif waan gaarii nyaanne hamma haadha manaa lama hawwitu jettanii yaa gorsi keessan gaarii ta'ee ta'e nyaata fi miti namni kan huqqatu nyaata nyaachuurraa miti nafti namaa kan hir'atu osuma nyaatus kan hir'atu baay'ee jira. Yaa isin immoo haguma beektan jechuudha. Isaa dubbachuu osoo hin taane
jechoota namaan jettan laallachaa namaan jedhaa isiniin jechuu barbaadetanani egaa kanaaf akkaataa waan isinitti dhufe haasuftanii malee waan biraatti miti. Hundumaafuu yaadni keessan gorsi keessan gaariidha. Tokko tokko fudhadhaa tokko tokko immoo nan dhiisa jechuudhaani. Hunda yoon fudhadhe kun arraba waa hedduudha jechuudha. Kanaafuu ani immoo gimmaasha fudhadhe kan naa ta'u jechuudha. Kan naan taane immoo dhiisudha jechuudha. Tokko tokko immoo bakka isin itti na jibbisiistan anis isinittan hima akkuma isin bakka itti na jibbitan natti himtan harrabaanis haa ta'u yaada gaariidhaan warroon na deebistan anis isinittan hima jechuudha. Kunoo haaluma kanaan isinitti hima. Yoo dogoggoree dhiifama guddaan isin jedha. Kana fakkaata. Kuni kaa'ee asumarratti goolabama. Warri mana kanaaf immoo haaraa taatan subscribe share like gochuudhaani na jajjabeessa isiniin jedha. Dhuftoota kooyi warroonni immoo na daawwachaa turtan makaasee hanga dhumaa warri na daawwachaa turtan duraa kaasee jechuudha haga har'a warri yaada gaariis yaada badaas naa kennaa turtan thank you isiniin jenna. Isin galateeffannaa isiniin jechuun jaalladha. Kana fakkaata. Ammas immoo warroonni lafa barbaannaa naan jettanii lafa mana barbaannaa warri naan jettanii irra deebitanii komentii soonaa barreessitan yookaan immoo haala jiruun itti deemuu hin dandeenye jechuudha. Gaafii tokko tokkoof deebii keessan qabadhee isiniin nan dhufa. Kana fakkaata. Warroonni maqaa dhammaa walii hamtanii jettanii jirtu jechuudha. Isaanis immoo isas gaafii keessaniif isiniif deebii qabannee dhufnaa. Horaa bulaa. Ani amma itti dhiyaadheen jira iddoon deemaa jiru. Kana fakkaata. Of tottolchaatuman deemaa jira. Qe'ee namaati jechuudha. Kunniin mana ijaaramaa jiru. Namatti tola baay'ee guddachaa jira jechuudha. Sallaani baay'ee guddachaa jirti. Magaalaan Asallaa gara baay'ee tokko jechuudha. Namoonni hedduu baay'eetti galaa jiru. Guddisaa jiru. Isiniin jenna biyyi teenya bareedduudha. Namatti tolti. Kana fakkaata. Isiniin jechuu barbaade kanani waan biraa isiniin jedhu galatoomaa. Turtiin keessan turtii gaarii isiniif haa ta'u isiniin jechuun jaalladha. Bakka gaarii oolaa bakka arrabaan oolinaa isiniin jenna. Arraballeen barreessinaa isiniin jenna. Waan gaarii malee haasa'inaa. Yoo tokko fakkeenya badduu ta'uu hin danda'a. Waan badaa hojjechuu hin danda'a. Eeyyeen sirriidhaan nan dogoggora. Namni dogoggoree hin jiru. Hundumtuu eenyumtuu dogoggora keenyaaf immoo namuma nu daawwatutu nu deebisa. Kanaafuu